الشمار كفون تتخيا شان قبل رزاك تبيرة تركم ترون تخيسنو سراونا خيا خان كوجا في خنجار لا سناغون سنينجا إذا هرانتنا برومسا هرانتنا سنيو كبدا ديتين جراجو دا برومسا هرانتنا أكاتات واي فاي باسورد تكون مالي أوتونا تكون غافتين واي فاي أبا فريت فايدة مدن ديسو irraa asiin dura kan hin barsiisee ture akkaataa itti namarratti kooppii godhatu jechuudha. Kanumaafuu otoo nama tokkollee hin dubbisin jechuudha akkaataa itti paaswoordii waayifaayi kana ittiin beekuu dandeessan isinitti hima jechuudha. Kanumaafuu hanga xumura sagantaa kiyyaatti nafaana turan isin ijaartota kiyya warreen chaanal Abdirazaaq Tuubeef haaraa taatan sabiskiraabii fi laayik sheer waliif gochuudhaan jajjabeessaan isin inja asumaan gara barumsa keenyaatti isin jeessa jechuudha. Egaa appiin kun isa kana jechuudha. Appii kana bakka argattan pilaastorii irra seentanii jettanii barreessitu jechuudha. Kuna ani waan search gochaa jiruuf kan itti barreessitu jechuudha. Meeshaa nama agarsiisuudhaaf. Share goote jechuudha. Kun waan gabbuufadhee jiruuf wantoota adda addaa asirraa ilaalachuu dandeessan jechuudha. Akkaataa itti cheekii paaswoordii godhanii fi wantoonni garaagaraa asirra jiran jechuudha. Kun waayifaayi bakka fedhe fageenya fedhe jiru hundaa'u paaswoordii isaa beekuudha jechuudha. Amma walii akkaataa itti paaswoordii itti waliif sheer godhanii waa hedduutu asirra jira jechuudha. Kanumaafuu hagadhuma sagantaa tahiyyaatti nafaana turan isin jaani waan install godhee jiruuf jecha asumaaniin seena jechuudha kiyya. Isin ammoo wanti jalqaba gochuun isinirraa mi'aan immoo isinitti agarsiisu waayifaayi kana baasee isinitti agarsiisu jechuudha. Haaratti install godhee jechuudha. Isinumaaf jeemmalee install godhee waan hin jiru jecha ani mee xiqqoo sekondii muraasaaf isa kana install haa godhannu. Akkuma argitan install godhachuudhaaf illee yeroo guddaa namarraan fudhachuu jechuudha. Yeroo gabaabaa tokko keessatti warroonni waayifaayi faa fayyadamtan baay'ee tokko salphaadha jechuudha. Waayifaayiin kun gabbuufachuudhaaf akkuma argaa jirtan duruu haga 50 deeme jechuudha. Kanumaaf hordoftoota kiyyaa waan salphaadha jechuudha. Sekondii muraasaaf xiqqoo inni jechuudha waan daqiiqaa tokko hin geenye keessatti install nuuf ta'a jechuudha waayifaayi. Akkuma agartan xumuramee jira jechuudha. Open jenneetuma seenuu qofaatu nu hafa jechuudha amma. Akkuma agartan xiqqoo naannawaa jira sekondii muraasaaf jechuudha. Dhiifama xiqqoo sekondii muraasaaf obsite xiqqoo eeggachaa jechuudha. Egaa inni lakkaa'u xumuree booda install gochuudhaaf xiqqoo naanna'aa jira. Akkuma inni install godhannu xumureen gara mirgaarra open jennee seenne jechuudha. Kun yeroo bahu haala kanaan isiniif banama jechuudha. Fakkeenyaaf continue. Hayyama si gaafata. Hayyamana kan itaafi ergas booda gara hojii isaa lammaffaatti isin ceesisaa jechuudha. Kun yoo feetan peejii feesbuukaatiin banachuu dandeessanii yoo feetan googiliin banachuu dandeessu. Google account keessa mee nama fakkeenyaaf Google account ma khiyyaa filadhu. Akkata kanaan kuno email khiyyaa naaf fide jechuudha. Kanuma fedha irratti hundaa'aa.
eegaan irra deebi'een booda xiqqoo siijee qaa godhanaaf bana jechuudha. Okay. Eegaan hordoftoota kiyya akkuma asirra argaa jirtan nu warroonni egaa paaswoordii isaa guututti check goone booda haala wantiitiin bakka waliif share gochuu ni dandeenya jechuudha. Kana amma as keessa appiilee garagaraatu jira. Kana akkuma asirra argaa jirtan waayifaayilee hedduutu as jalatti naa ba'a jechuudha. Inni jalqabarra jiru kun daqiiqaa 26 irraa haala fagaate jechuudha. Inni irraa gadii kun 18 kan 28 kan 14 akkuma waliigala tarraa'ee jiru amma fakkeenyaaf waayifaayi akkana dhiyaatu keessaa ilaalee isin garsiisa jechuudha. Kan inni irraa haala jiru otoo hin ta'in isa keessaan dhiyaatu keessa ol deeme akka irra ol buuteen irra ol deemtuun irra ol deemnu malee kuno ammaan isa akkana dhiyaatu keessaa isa daqiiqaa 3 kana jechuun geellee kan jiru kana amma isarra cuqaasnee haalaallu paaswoordii isaa kuno paaswoordiin isaa akkuma as jalatti agartan kana Oke, beeksicha kana akka xumuranneen maal gochuutu nurraa eegama paaswoordii nama kanaa check godhachuu qofaatu nu hafa jechuudha. Okay. Akkuma asirra agartan paaswoordiin isaa asirratti ifa ba'ee mul'ata jechuudha. Kan agartan taate asirraa koppii godhanne beeksisa baay'atan kun ana maanta isa kana koppii godhadhaan hin jiru. Fakkeenyaaf paaswoordiileen hedduutu jira jechuudha. Paaswoordiin kun akkuma asirra argaa jirtan warroonni ammaaf hojiirra jiran waayifaayi hedduutu jira jechuudha. Waayifaayiin kanneen fageenya jiranii fi hedduutu jira jechuudha. Haa ta'u malee kanneen irraa isuma sitti dhiyaatu filattee check gochuu qofa jechuudha. Paaswoordii isaa koppii godhattee yeroo waayifaayi abbaa sanii jala dheeyite itti galfatte jechuudha. Kanaafuu hordoftoota kiyya warroonni waayifaayi paaswoordiin beeknu jettanii rakkatan hundinuu akkanatti paaswoordii check godhanii koppii godhatanii itti fayyadamuu qabdu jechuudha.
eegaan barumsi khiyya kanarraan tanaa asuma irratti goolabaa haga barumsa biraatii walitti deebinu hordoftoota khiyyaa assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuun isiniin jaa